biyya keessa ka Oromoo adda silaa ol akkeessaa biyyatti hiramne hiyyeessaaf dura isa kan lukkuun qabnellee liqiidhaan geggeessa. Abashaan deemuudhaaf ka'ee ol kakaasa kataa wadullee abdii kutachiisa biyyarraa fagaatee irree hambaati isa gaara keessa deemee kophaa isaa fiisa. Beera arabaa habee kan kolbiin kaalchan. Maa kolbita? Kolbita naarka wallaahi isaa. Habee qanya isii boru ganama subii bariisaa ka'ii hoolata nuti si jeedalli nyaatinii bira dhaabbuu fi si yoo dadhabdellee dhagaa jala ciisii. Qarree gubbaa guree jeedalatti fi sayoo re'een dhaltallee qucarratti kaasa zuhurii galee riizo fi daffisa hin qabbaneessullee muddama liqimsa otomaatikii walirraan gadhiisaa. Otomaatikii sii galuu qaba. Eeba hiyyeessa badda jiruun isaa eegee waliin dhahaa ka'e gaara keessa gaaraa gadi bu'u shortaa jalaa dheessa jaldeessumaa wajji yaa'an gaara keessa. Qoshaashaan tuulamee jira gaara keessa qorqoorroo fakkaata badda addeen isaa mana hidhassee kontooffatee dheessa. Gaara manan qabu gaara manni isaa waan uffatuun qabu daara uffanni isaa walitti laaqame coomman fuula isaa gaaruma san keessaa zii godhatiisisa booka irraa iyya akka waraabessa. Gariin matara jedha ooluu hambaa keessaa dheerinni itti miraa guuta samii keessa oofa goolaalanu gaaraa walak keessa aran itti dhufe ajaja dhiheessaa fiixee gubbaa bahii murii gogaa isaa waa takka hambisiin qulqulleessi keessa. Marhabaa jedhee fudhata ajaja isaa gogaa keessaa muruuf ka'e qoree samii keessa qoree itti miraa badde waraana isaa cilliqitte hudduu isaa keessa aalee hin jirtu. Sabbartee dandeessaa ay jennaan silaa baate hojii keessa. Nuti jedhaa kun maal abbaan isaa ka dhufee qadeessa achi bahi daarii natti geggeessa kashaafa sii bitee raatti batee keessa. 50 sii kennaa sadaqaa kiisii tiyya keessa yoo tana didde immoo shortatti si geessa. Arabaa gad jedhee akka rabbiititti yaa ammiitti yoo wallaahi billaahi tunumtuu nageetti ka'een sirraa deema ammuman tanatti kara deemu bicha karaa himinatti boru rabbiin si haa galchuu jannatatti. Kajaarsa arabaa waan dubbadduun qabu fajirii saraatamnaan qorisan qabu fiigeetiin dhufaa jaata kan qabu amila waa jedha gaara daa qabu surraa jedha utuurkuma qabu ay miskiina wallah. Barjaarsi arabaa diraamama qaba ka cinqaa dhalata cinqaa ho'i dadhabaa asii oluttaalee gaala gurra qabaa sana booda kuloo ajajuu jalqabaa gurra qabi jedhaan anuu hima qaba. Miskiinni isaa fuudhee humna gaalaa qabu gurra qaba jedhe tasa eegee qaba sana booda gaalli xallasoo jalqabaa wayyo naatiyya. Ya, waktu sebut binore cigir no. Badee ol dheerin nagaalaa kan argi waa jirta bakkuma dhaabbatu gurra keessa dhiitaa afaaniin dubbachuuf araba sodaata ofirra gattaa'ee gurra sukkuumata. Barjaarsi arabaa inni waa salphatu waan namaan jedhu xiqqooman saalfatu mucaa gaalli dhiitee nafseef gangalatu ruuza quufte jedhachuun bullee sodaatu. Way miskiina way. Wayyo. Apa macam mana tu? Wallahi mulai macam gue rapi. Mana kau deh wallahi bil kia cufa ya bulcanya ada matamil nadif tu bayi tasli. Obat ni korang apa pun wajib rumah real tigiru. Anu juga lah guru kamajaran ini duduk kami mormar naik cewek. Namicha, ani gaara kana wallahi dalaguun sodaadha beeyta mucaa ho'i gaara harkaan mataa kana keessa kabalee mata daaraan qabne kana bun godhe daaraa matarraa gaalli kun bada beeyta. Ayyee addaan nu harkaa kutte eessatti akka dhaabne hin beeynu. Wanni irra dhaabe. Wanti irratti dhaabe mucaa gaala dhiitee nafseef gangalataa. Barjaarsi arabaa inni haa salphatu waan namaan jedhullee xiqqooman saalfatu mucaa gaalli dhiitee nafseef gangalatu ruuza quufte jedhaan cubbulleen sodaatu. Asii ol guurate hamma ciniinsa fiilmi argesee yaa kolfaan gangalataa mucaa gaalli dhiitee kolfaa bara. Iskiidha wallah. Garii nama kennaa dhibbaan olbaa isa sharikaa dalagamana lukkuu keessa udaanuma lukkuu walii gabbinbisa ajammaan isaatu wayi nama kaleessa abbaan sharikaatu halaalatti dheessa fagoo kaahee deema kun horaatiba isaa Maasiin jedhu teena dhalaa xalabaati achi gadi hin baatu gabbahuu sodaatti suuta keessa haasa'u baay'ifti ruuza arabaa nyaatte jaalalaan qabamti ka jaalatte malee warra yaaduu dhiifti. Ajjireen hin jira ka qucee miciire dafqa dhala nyaata mataa gadi ciree of jajuun isaallee waan takkan agarre akka waan addunyaan isa malee hin jira shaamboo gosa shaniin qaama dhidhigatee algaa gubbaa ciisa mangistii fakkaatee dafqa dhala nyaata inni maan rakkate. Guyyaa rafa oola halkan taasifatee halkan siishaa arsama qaddatti hirkatee funyaaniin bungodha afaaniin fuunfatee jedhe. Birrii torba lamaa fi tasalbaayatti waan achirra hafte shaamboodhaan fudhattee eegee waliin dhahalitti kaashaa jatti Dubaay keessa warra Dubaay.
Onnu kaya jatti biriti yate dik abba shakite sa banki seti. Wai wallahi kol fatti wallahi. Si kol fuat masih harga asli wallahi. Si akan kol fuat harga. Duran duganin kol fitu beta akan mamudi maafi umatun mirkasun kol fitu ada dugawan kol fitu wallahi. Mira kan sente kol fitu. Barbaada jetu kana to ibadni batte lugara ba. Amma ta karefi kana suudi rana da walani lugara bidare kina da walani. Warra shakkite durri kana borzatti guratte heriyon le. Tirtira esan argata ani bado jura debe haso katu miskin mo biray. Kamili rafra tumar. Rakko wallahi. Yalla sharja gette tabdi. Charger ya Rabbi shabaka ki kana mallesin ka shabaka ki kuni mo wada doktor gundo ko yasi ganu ba saraha na makin doktor chasir na. Ayye charger kana wada inle asantin takabdo kana go sayye inda rakko qab ziharat de biaris. Alaan karaa kase Dubai keessatti yoo fuula laalanii kulootun dullatti ol goydee dhaabatti akka mukaatitti karaa qixxee gorte tiraafiikii fakkaatti xiqqaafii guddaallee ittuma orwaatti been wajjin galla hadhuma takkatti maaltu waa hajalmee isiitatti dhadhaabataa oolte sabrii gootee galti. Dhageessisa sagaleen kii doktor. Ni dhageessisaa sagaleen kii shabakaa keenya rabba soortii isaa. Kaman na to Dubai so date ni gubara da afata jirta. La wallahi in sodaanne jechuu yaani walaloo baay'ee qaba garuu namni kenna waan qoosaaf jedhan beeyta gara hammeenyaatti fudhata sanumaa fi malee waan birii. Ati kama akkana isaan digeen ta'ee amma in sanatare umani sanatare na walaloo jedhee namatti of. Bakka Korea TV bade warana saja sanitti wallahi tokko asinna barreesse ya haywaan naan jaara laal warabbal ka ma don kullin barreessa jirti wallahi asli kullu message na barreesse wallahi itte ba kan mo date amma carrana birati kenna amma oromo kana kulli ta dunya guutu jirtu nagaa gaafadhe walaloo yiti carrana birati dabarsa inshallah ما يتيجي نجلا بالتربية. السلام عليكم يا كير لما أكن فياجر تنجها نجوما عن سنجارة دسوا كهندما سبحان سهينا كا والله دجوما. على جرين ياتي ولا فجان ولير أدم ففجان أكل موسم برا دبي في كويت جندا بيا مصر مصري بيا تسلم مقال أصلي جندا بيا مصر بكين تنجر بيا كم تير آية أبا ملأ نب بيا جرا أن اللي أسماء سجلين ترتر. Manfuwa kanallee abashaa wal hora garii dhagaa baatee fooqa gubbaan kora garii duuba gariin re'ee wajjin badoo keessa zoor garii duuba kanaan qoreen hudduu cora yaa rabbi safuu keessa illee baala yaa rabbi. Tidawara. Kalas inshallah asli wallahi baka daraga jira wololo inshallah roba shanana kabadde wololo iddu qabani dhufa ulfaatu galato mi jarrana kennu keetiif jarrana mabrati ken inshallah hindu arabdi channa dhufa shi waan birati miti arabanna dhufa galato ma ya rabbi yori warabda kol fa asli sa rabbi jada yori warabda na erga wallahi yori warabdan keessa na erga girooni kolfusan ana zidu gan kolfo dum arga aslin dura mudi sir kabachu dikko ma jara male wallahi dugarin kolfo hatta ittifite kolfo ittifite jaran na dukko wallahi mata kan unda na dukko ara ma kolfara akasa ye galato ulfa da kullin kesan walma gari na gaba da nama araban na dufi male silasin bashannan sisa ai Abbo Suleman kolfarelle nu fitte kolfadhuti garu